Salam salam ar'amee oolmaa kun isinitti agarsiisaa na wajjin ta'a. Nyaata saamirraan ka'a. Nyaata saamii walitti nannaqeetanii ji'a jaffarra waan ka'u tokko tokko siintimeeraa muuzii avokaadoon illee waliin hin barbaachisaa garuu nyaata biraa immoo misaarratti waan akkanaa walitti qica jechuudha. Mokoroonii, kaarotii, faaqee, paastaa isaa ta'uu ruuzii isatti yeroo laadhuuf muuzii yookiin avokaadoo itti dabala jechuudha. Har'a garuu mee muuziin itti dabala gin isaan kana walitti naffee lafii jechuudha. Si'uma tokkoon bishaan ho'aa walitti naqa. Yaa hundumti isaaniitu si'a tokko waan bilchaatan waan ta'aniif isa akkasitti kunoo paastaa, mokoroonii, ruuzii, kaarotii walitti qice garuu sirreeffames laachaa fi jiraa'anii jalqabaatu sirreeffamii muuzii avokaadoo irraan jalqabanii jechuudha. Sirreeffamiin kun egaa Itoophiyaa keessatti baay'ee guddiidha. Baay'ee tokko kaartoonii malee keessumaan qabu. Anyways ishee kana sirreeffamii nan fayyadama. Kun isaan kana kan qabu. Isa gizee hunda walitti kennitanii hin mi'aa sukkaara waan jejjedhuu fi waan biraas hin nyaatanii ganamaa fi yeroo rafuun kennaaf sirreeffamii kana. Yookiin muuziitti dabalee yookiin avokaadootti dabalee ganamaa fi galgalannaa rafu. Isaan amma walitti hojjedhu kan ammoo misaarratti hin kennaaf jechuudha. Baay'ee cimee jira. Ilkaan lama baasee maashaallah daadii akka malee deema. Nan dhaabadha malee jedheetti iyyuu hiyya jechuudha. Anyways isaan kanatti bishaan ho'aa akkasitti naqee bilcheessaaf jechuudha. Haala kanaanii. Kana yeroo hundumaa misaallaadhaaf malee yookiin ganama yookiin galgalaa miti. Galgalallee hollaadheef garuu ganama laadhuuf. Ganama sirreeffamii bitaaf jechuudha. Akkasii aannan xaasaa bareetii kan isa nikeeliidhaan bituuf hin dide jechuudha. Aannan horiitii garuu sukkaara itti naqaa fi sukkaara immoo yoo baran yeroo hamma dhumaattuu aannan isa malee isin dhuganii. Anyways bilcheessee akkasitti qorrisiisee jechuudha. Hallaaxaa kooti jedheen beekatuma bishaan qorraarraan dabalee qorrisiisee jechuudha. Achuma iddoo takkattakeetti. Amma maalan godha seeta irra caalaa isaa daakeetanii qodaatti naqa. Amma muuzii faana muluu yoo daake muuziin hin gurraacha'a. So isa kana daake kaameraan natti toluu dideen eeyyuu jedhee daake isa inni kun muuzii hin qabu amma. Isa kana qodaatti naqaaf amma boruuttuun taa'a firiijii keessa gara gadiitiin kaa'ee amma boruuttiin taa'afi jechuudha. Kuni muuzii hin qabu. Isa sittaan naqeef jechuudha. Kana haala kanaan hin daakeef isa kana. Amma maddee wayii hambiseen immoo muuziitti dabala jechuudha. Samma nyaatu. Kan ishii kana duubatti hambisee muuzii gimmaasha wayitti godhaaf jechuudha. Banagaraachuu leenaa fi muuziin gara laaffisaaf hin se'ee daanjabeessaa suruma hoo garaa teessisee muuzii laadhaa fi garaan harkaa guggugsa gizee lama mucaan rakkatee guyyaa 8 eegee dhugaa isiniin jedha. Achiin boodarraa hambise duwwaan laadhaaf duraan muuzii. So hamma akkanatti kan amma nyaatudha inni kun jechuudha. Amma kan nyaatu immoo akkasittiin daakaaf jechuudha. Muuzii itti dabaltanii hin ta'u. Yookiin nasuma maan kan haala kanaan isa amma nyaatu kun hojjadheef jechuudha. Muuzii qaba, kaarotii, mokoroonii, paastaa, ruuzii jechuudha. Amma immoo nyaata mucaa xumuree gara mi'a dhiquuttan deema. Gara gaaddisaatti dhiqaa jedheeni. Boomban kara sana garuu anasittaan dhiqaa. Yaa biyya keenya mazabzabaa keenyatti qaannaa mazabzabaan afur gadi yaa'uu qaba. Yaa Yesuus jedhi kaa hamma mi'a koon gadi babbaafadhaa siniin jedha. Mi'a innaan hojjedhu qusachuun beeku waan isaan beeku yoonet namni isaanii lamarraan fayyadamu guyyaatti. Ani gin distii waan ta'e wal harkaadha sanatti waan ta'e sanatti innaa qallaaliin fixu. Otoo akka biyya keenya akka biyya namaa ta'e achumatti lollaatanii itti fayyadamuu dandeessu. Mazabzafaa tokkotti immoo lolla'een tokkumatti saamunaa rogeessu tokkumatti lolla'ee mana keessatti itti deebisa jechuufi isin ittiin tolu. Kanaaf walumarra naqa jechuudha. Walumatti hin tuula gizee baay'ee. Na cannaqa yeroo tokko mi'a dhiquu Itoophiyaa keessatti. Dammoo biyya keenyatti laargoon faayidaa hin qabdu baay'ee. Laargoo maannaa ajaaksiin goggogduu kana. Laargoo itti naxxan malee laargoon qallaalee harka nama nyaatu. Akka saamunaa biyya alaa sana miti. Biyya alaatti abeet harki kun cululu qabar. Saamunaan kun nyaachaa kan oole hin cululu. Amma garuu nama lafa qoonfaru fakkaatannaa laargootti qicattanii siniin jedha. Ajaaksiin orofaan baatu innaa laargootti dabaladhattan immoo harkasiin nyaata. Kunoo gadaraan jiran isiniin jedha. Haala kanaan gadareetanii.
daqiiqa seetu fudhatee gadi guuraan jira waan ta'eefini. Naala kanaan dhiqaa oolmaan mana keessaa kanuma fakkaata xiqqoo ijoo dhugaa mataan lafti nammara dhugu duraan baay'ee viidiyoo baay'ee isiniin hojjenne sababan danda'ee naasa'u jedheen isaa yeroon da'u waan hin ta'ee deebi'ee garuu dhiigni baay'ee na hir'atee tureeyyuu so amma reefu lafti nammara zim jedhe jechuudha. Ayyaana dura na jalqabe bakka torbee lamaan kana hasii baay'ee lafti nammara jechuudha. Bishaan waraabbachuun dhaqee saamunaas fudhachuun dhaqee ispiidii immoo nan jammare nan dabale kana bara kaameraan baay'ee dheerannaani. Dammoo miisii nan ta'a yoo ta'u deemichaani faashiniidhaan na eenyu jedhani hedduu dhumantaaletti nafeen jedhe naafee fi miisiin naafe bakka turizii baanii baako bareedduu Oromoo keessaa naafe ta'uun qabamee deemichuuf koo kana daala keessatti adeema kan isin garramu faashiniidhaan itti miiluu balleessite beenaan jedhu namoonni ana garuu akkanumatti adeema gisee baay'eedha. Mucaan koo sisatti nyaattatti harka ishii maaksasii nyaatte kaate harka ishii afarsaa ol galte. Haala kanaani dhiquuttan ta'a jechuudha. Ba'aa tokko beemini garuu xiqqoo sitti fakkaata dhugaa waaqa ba'aa tokko laaqoo annaan dhiqoo sitti beekama. Inni amma maalumaaf chagacha kuuttan jedha jechuudha. Ba'aa tokko miini isa keessaa kan bishaan ho'isee surumaa dhiquu qabuudha iyyuu shorbaa minaamina kan hin hojjedhe. Kan foonii minaamina maan ho'isu jedheen haarii dhumaan hin ka'e du'aadha ishee. Dhugaa shorbaan itti qabata shorbaa foonii kuni baay'eessa shorbaa foonii intinii waan ta'eef itti qaqqabata. Bishaan ho'isuun qaba garuu hin ho'isne anyways dhiquuttan deema. Mazabzafaa tokko mi'aan keessa lama bishaanitti naqadhee tokko saamunaan tirgaa mazabzafaa furiin gadi baase. Itoophiyaa keessa laala. Mi'a kan dhiqxan surumaa. Mazabzafaa arfan sana dhiqxan malee deeftan galaalaa booda. Anyways tajammara yaa'u akkuma argitan kunoo jalqabeetanii kaameraan akka hin dheeranne eenyu jedhee Mazabzafoota lamaan keessatti saamunatti naqadheetan kun amma qulqulleessaan jira isaan burcuqqoon dura dhiqee kunaamin akka qulqulluuttan deeme kun isaan kun isaanin asii mazabzafaa gurraachattis riggee bishaan sakanatti dhiqeechi dabarseen lammaffaa keessaa baasaa jira jechuudha. Akka kaameraan dheeranneefan akkas godhe inna kunoo sakana keessaayis duraan dhiqee baasee jechuudha. Amma immoo achi dabarsee akkasitti dhiqaa jira jechuudha. Amma viidiyoon dhumutti na wajjin ta'a oolmaan Itoophiyaa kanuma fakkaatti egaa gubbiidhum keessa mi'uma dhiquuf. Innaa akkasii miini baay'eedha dhugaa lamma mi'ella argitanii waan nama kana dhiqee fakkaatu amma sana fakkaatu miini ishee ilaalaa kunu. Ba'aa tokko kun ilaalame isinittuun beekama. Bana garaachuu illee waaqayyoon haa ulfaatu kan keessaa nu jiraachisu isiniin jedhaa. Kan bishaan ammanaa ammoo argatee dhiqachuun hin dandeenye baadiyyaan keessi fagoo immoo jira jechuudha. Wanta hamaa dubbachuun ga'eedha arraba keenyaanii. Anamma bishaan iddoo lamatti naqadhee dhiqaa jira. Qorsee galfachaa jira. Maashaallah saamunaatti rigee dhugaa dubbachuuf anumaan qabee maatuma keenya hin qabee maatuma keessan hin qabee waanuma keessa dabarsine hin qabne bishaan hin lolla'annee fayyadamaa turree hin dhibamnes hin duunes waan ulfaatu waan hin goone. Malam akkanattoo dhiqne tirfiidha kuni jechuudha. Akkasii kuni tirfiidha. Eebbifama waaqayyoon isiniin jedha. Maashinii sansaa midhaatti daakee immoo dhiqaa jira. Haala kanaani. Egaa maasaa keessan taa'ee dhiqadheeyyuu jechaa jira yeroon daa'essana argitan boqqoolloo ture kuni muluuni ammarraa bubuqqiseen hundee isaatu buqqiseen irraa shimxatti godhe gibbii bareechee jechuudha. Ana hachi garasii karaa bishaaniitiin kan jiru mana ndaanqooti inni iddoodhaan taa'u dudda duuba kushiinaadha. Kushiina mirxi kushiina አንደኛው ኩሽና ሁለተኛ አይደለም ከናር ታሩ ምት ተቆፋ ሳሳዳርካ ተቆፋ ጁዳ ካንቆቲ ዱጋ እና ከሲ burcuqqoo maama dhiqxa duubattan biftee saawuta dhixxeen jedhinaanni kun kan shorbaatiin moosinitti mee yaa'u akka qulqullaa'utti dhiquu dandeessu maaliif kun shorbaatti dhunne
Faisaan ishiin akkanatti tunachuu jaalata. Yeroo tokko shorbaa silatti inneef foon jedhaa isa jedhu yaaden burcuqqoota shaayii bichaa dura dhiqee wantoota qulqullaa'oof yookiin immoo waan isaan irraa adda ta'e dura dhiqee jechuudha. Akkasuma kaaseeruma yootoon kana dura dhiqee yookiin burcuqqoon hundi isaanii shittaa akkasii godhachuu danda'u. Haala kanaan dhiqa amma dhumatti na hin taasisin. Amma dhumatti hin taasisin agarsiisa. Eessa dhattu sinis. Managaraችን ላይ ኢትዮጵያ keessatti wanti inni jibbu malaqa ta'e beektu uffata miicuu bakka duuti koo isuma. Miicines erga duratti waggaa 15 duriiti holii uffata miicee itti cannaqamee beeku. Amma na cannaqee daa'ima gaa dirqama guyyaa guyyaan cuf gootoon mataate utoo maashinii taate ishiitti gadi attanii dhiistu. Gin reefu yaaddoo keessa galeechuudha. Biyya laatti yaadaan miicine baay'eedha. Durattiin sistariidha miicaa ture gahan. Nan sistarii bira jiru jechuudha. Otoo harka akkaatti nan buqqa'een. Na amma heddumaan immoo ofii kootiif jiraachaa ture kan faayisaatiif kan koo nama miicisiisaa ture birrii 200 kan torbee 2 dhufanii miicuuyyuu gaaf kan 150 dirqama 200 miti akka uffanni baay'ate xanaaf isa ture waan ta'eef. Shiboon kuni zimjee waan ta'e isinii irraa baasa malee akka ispoonjiiti keessi garuu orofaa isinii hin baasu. Kun waan akkanaa isinii rigaa jechuudha. Harkabooti irratti amma kanarratti nyuu foonii waan qabuuf irraa isinii baasa. Ispoonjii dursa isaan akkana gootu jechuudha. Birrii 20 ture 15. I don't know ani otoon indahin duran darzaana tokko bitee kaa'e dhugaan isin ammallee guute. Jaaladhu garuutti sadii malee waan fidhe amma ammaatti. Gimmaasha au darzaana. Sadii malee waan fayyadamne. Dari nan deeti no ja'a torba. Sadii malee jechuudha ispoonjiin irra fayyadama. Orofaan baasu waan ta'eef shiboon amma isin agarsiise jechuudha. Jechuun beektu biyya alaatti. So asitti immoo kun isaaniin gafaf irraa godhaa warra xuxxuraanii kanatti. Ijatti na utaale. Anda barangeraችሁ ላይ yoo hojiin qabaanne mana keessatti baay'ee guyyaan isinii dafeende garuu ani tuman janja utuman sana borcuu lixanatti jechuudha. Tutos afan kan. Amma gafa rawwan amma immoo seeranii saamunaatti rigadha jechuudha. Mushuraatti baaftee akka waan deeqanitti nyaanne goote reenaa ijoolleen dhiiraan naa dhufanii hiriyaa faayisaa fa'i tarii barandaa taa'an minaamina otoo dhiqu amma tolseentutti naan jedhan akka waan deebineetti nyaanne goote miiqee achirri gasiituma riguu taa'anii na laalu. Nuti haadha bishaan irraa nyaanna bishaan lallaanee achirkiif naa barannu duratti nuti naan jedhu anis duratti isaan isin jedhan. Akka waan deebineetti nyaanne goote maal gooneetti nyaannare deebinee kana isa nu horsitee akka waan bakka suuquudha yookiin iddoo ta'e kaa'uudha dhiqxeetti wayii fakkaata. Natti kolfunnaa tokko dhufanii atoon akkanatti dhiquu minaamina faayisaa faana dhufanii barandaa taa'u ammati se'atti naan jedhanii innas akkasitti natti kolfu dhugaa. Innaa akkasiin isinii jedha. Yoo qalbii malee ba'aa tokko mee bayyeesuus maal kana rabaa jenna? Dhugaa dubbachuuf hammi kun kan guyyaa halkan edaatii qabeeti. Maaliif akkanatti dhinnaa waan ta'eef amma hin baafnu. Maaliif muuqii laa ganaman dafifadhee shikuun biradistiin tokkoo fi feermuuziin ishaa ta'u. Biradistiin tokko kan saamin itti affeelee tokko immoo ofii keenyaaf itti waxanne lama keenya biradistiin afur amma. So tokkotti nu jedha lamatti nu jedhatu jettu shanjaabii balleessitu jechuudha. Nama distiin qabne tullee walitti isum lolla'ee sumatti deebi'a malee inni kaan hin balleessanan.
Arabu man godha waan isaan beeku achumatti masabsaa tokko faana bishaantu achi keewwattanii achaan deebistu bishaaniin saamunaa otoo rigin waan itti hojjettan innasumatti hojjechaa yaa'u gin hin beeku waan akkas gochuu. Waan keessa naqadhu na dhibaa jira. Madaddaraa gadi hin baasu innaan fuudhee ol galchuu nama rakkisan harkaa gadi nam'uu danda'a walirraa buqqa'ee jedheeni. Akkasumatti itti laffa'aa jira waan jedhu jala ga'eera. Meegaatoo kana dhiqxanii daa'ima keessa sana gootanii biddeen tolchitanii waxii waxxanii daa'ima eegaa mee ilaala Itoophiyaa keessatti. Yoona tannaatti ilaaltanii jireenya keessan sila ta'eef malee kana rabaatu caala dhugaan isiniin jedha. Baqa yoona hojii amma kana kudhan hojjettu mee gini isaatu dafee isinii dhufu. Kan amma toon ganama ka'ee amma mi'a dhiqee maal tuman godhuu qursii godhee maal godhee biddeenis tolchee waxee mucaadha jedhee uffaticha mucaa lola'e midhaamna jechaa oolee gudiidha. Taraan godhadhaafi malee amma fakkeenya guyyaarraa kana biddeen waan hin tolchuu hin qabneefi malee waliin ga'u jechuudha toon akkas godhe. Baxxaam inni ulfaata dhugaan isiniin jedha Itoophiyaa keessatti. Inni ulfaata hojiin jechuudha. Baay'ee tokko ulfaata. Anyways. Mashallah tabarakallah xumuree dhiqee raawwadhee yaa'u kaameeraa adda adda kukkutaani gaayyuu hundumaa dhiqee hunu haala kanaani amma galchee madaddaraa footoo naqadhaa jechuudha. Bira dhistoota iddoo iddoo isaatti galchee kunuma sabsabaanuu amma mi'aa caala. So akkasii like share godhaaf viidiyoo isiniin jechuu jaaladha. Yaada gaafii qabdan barreessaa baay'ee.